Toleegaa, bismillah, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Gaaffii namoonni baay'een na gaafatan irratti hundaa'e gochaa takka tuqaa sagal barnoota herregaa kutaa 8ffaa gochaa takka tuqaa sagal gaaffiiwwan piroobileemii jechaati. Piroobileemii jechaa furuuf tarkaanfilee barbaachisoo ta'an irratti mari'achuun hiriyoota keetiif ibsaa ja'a. Gumii herregaa barattoota kutaa 6ffaa, kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa keessatti ijaarame. Gumichi miseensa 50 kan qabu yoo ta'u, miseensonni kun 2/5 kutaa 8ffaa fi 3/10 kutaa 7ffaa keessaa yoo ta'e, kan kutaa 6ffaa osoo hin dabalatiin 2/5 kutaa 8 keessa yoo ta'u, 3/10 kutaa 7 keessaa jechuudha. Kan kutaa 6 gaafa itti daballu ida'amni isaanii 50 ta'a. Gaafiin inni nu gaafate gaafa kutaa 6 keessa barattoota meeqaatu gumii kanatti hirmaate? Kutaa 7 keessa barattoota meeqaatu gumii kanatti hirmaate? Kutaa 8 keessa barattoota meeqaatu gumii kanatti hirmaate kan jedhu yoo ta'u, innis akka armaan gadii kana ta'a deebisaan isaati. Deebisaa isaa kanaas yoo daleynu toleegaa 2/5 baay'isuu 50. 50 jechuun ida'ama waliigalaa isaaniiti waan ta'eef, ida'ama waliigala isaaniiti waan ta'eef 2/5 jechuun ammoo barattoota kutaa 7ffaati. Ida'uu 3/10 jechuun ammoo barattoota 3/10 baay'isuu 50 jechuun barattoota kutaa 8ffaa, kutaa 7ffaa yoo ta'u, akkasuma ida'uu xaa walqixa 50 jenna. Asigaa jijjiiramaan nuti bakka buufanne kuni bakka barattoota kutaa 6ffaa kan nuti hin beeksisanii walqixa 50 jenna. Kana jechuun ida'amni 2/5 baay'isuu 50, ida'uu 3/10 baay'isuu 50, ida'uu xaan walqixa 50. Asitti gaamma 50 toleegaa 2/5 baay'isuu 50 jechuun 20 jechuudha. Kun baay'ina barattoota kutaa 8ffaati. Akkasuma 3/10 baay'isuu 50 jechuun 15 ta'a. Kun baay'ina barattoota kutaa 7ffaati. Ida'uu xaa hogguu jennu isaanowwan kutaa 8ffaa fi 7ffaa irratti arganne kana walitti ida'anii 50 irraa yoo hirrifne 15 arganna. 15 kunis baay'ina barattoota kutaa 6ffaa kan gumii kanatti hirmaate yoo ta'u, akkasuma baay'inni barattoota kutaa 7ffaa kan gumii kanatti hirmaate 15. Baay'inni barattoota kutaa 8ffaa kan gumii kanatti hirmaates 20 jechuudha. Akka kana galatooma. Toleegaan chaanalii kana laayik, sabiskiraayib, inda sheer godhuudhaan gargaaraa jecha waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Gaaffiin biraan yoo jiraates gaafachuu dandeessan. Gaafadhaa, gaaffiin biraa yoo jiraates itti hirmaadha.